Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Tibbana Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa keessatti ajjeechaan isaan raawwatamuu yoo himamutti qondaalli nageenyaa naannoo Oromiyaa biyyattii keessatti nageenyi bu'eeraa jedhan. Tibbana Horroo Guduruu Wallaggaatti faannoon qonnaan bultoota ooyiruu isaanii keessatti ajjeesuun booda taatee warri isaan ajjeechaan gara jabinaa hedduun nagaamuu itti fufaniiru. Akka kanaan Shawwaa Lixaa Ginciitti dargaggoon kanaan dura miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture garee sanyii nagaasaa waliin galee ajjeefamuun reeffi isaa lafarraa harkifamu marsaa miidiyaa hawaasaan qoodamaa tureera. Erga qabsoo karaa nagaa gaggeessina jechuun sanyii nagaasaa faana qe'eetti deebi'een booda humnoonni mootummaa dargaggoo kana qabanii hidhanii jedhame. Mana hidhaatti roorri isaa irraan ga'u arrabsoo naamilee isaa tuquu dabalatee taatee gaddisiisaa hedduu erga irratti raawwataniin booda ajjeesuun dhaga'ameera. Dargaggoon haala gaddisiisaan ajjeefame kun Jambaa Ababee jedhamu yoo ta'u namni kun kamisa dheengaddaa magaalaa Gincii keessatti ajjeefamuu isaatu himame. Haa ta'u malee hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffi isaa kaafame kan hin awwaalamne bineensis reeffa isaa gar tokko akka nyaate dhaga'ameera. Dargaggoo kana awwaalcha dhorkatanii reeffa isaa waraabessa nyaachuu illee himameera. Ajjeechaan baay'ee gara jabina fakkaataa hin qabneen raawwatame kun uummata Oromoo alaaf keessaa dallansiisuu danda'eera. Inumaa ilma namaa ajjeesanii reeffa isaan taphachuun namummaa keessaa ba'uu nama bineensummaa gonfachuudha akka jedhan namoonni hedduun dhimma kana qulqulfataa jiran. Kuta'ee baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hojjettoonni isaa lakkoofsaan 3 ta'an ajjeefamuu ibsa baaseen beeksiseera. Baankichi ibsa guyyaa hagayyaa 16 bara 2025 baaseen hojjettoota isaa qaama hidhateen ajjeefaman irratti gadda itti dhaga'ame ibsateera. Hojjettoonni baankichaa 3 maqaan isaanii Kaasahuun Inkoosaa, Gammachuu Xila'uunii fi Maasaay Abarraa jedhaman ajjeefamuu baankichi ibsee jira. Hojjettoonni baankichaa ajjeefaman kun maallaqa qabatanii gara magaalaa Caancoo deemaa utuu jiranii ona sulultaatti qaamota hidhatan eenyummaan isaanii kan hin beekamneen itti dhukaafamee akka ajjeefaman barame. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa amma nagaan bu'eera jechaa jirutti bakka hedduutti ajjeechaan isaan raawwateera. Kun ammoo ammallee fuulduratti mootummaan nagaa buusuuf ni hojjeta abdii jedhu dhabamsiisuu danda'eera. Yaa guwan beekne madda gadadoo gudunfaan isaa bubbule haalli Oromiyaa miixuu ta'e itti fufuun ola deemaan rasaasaan waadamee lafarraa dhumuuf ga'uun isaa abdii nama kutachiisaa jedhameera. Yeroo haalli kun hundi walitti fufiinsaan raawwataa jirutti tibbana hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa amma haalli Oromiyaa tasgabbii qabaa jedhan. Uummanni nagaan qotatee nagaan daldalachuu danda'eeras jedhu. Dubbiin isaanii faallaa dhugaa qabatamaa biyya keessa jiru ta'uu kan agarsiisu gidduu kana qofa yoo xiqqaate ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman waraana mootummaa fi loltoota faannoon ajjeefamaniiru. Qonnaan bulaan ooyiruu isaa keessatti ajjeefamaa qeerraa buqqaa utuu jiru hangaan dhimma nageenyaa irratti hojjetu naasuuf rifaatu uummataa dhabee akka kanaan dubbachuun isaa namoota hedduu gaddisiiseera. Oromiyaa keessatti ooltee bulteen ilma namaa ajjeechaa dararaa fi saamicha ta'aa dhufe. Inumaa gurri uummataa guyyaa guyyaan waa'ee ajjeechaa ilma namaa dhaga'u itti fufe. Ajjeechaan kun akka dhaabbatu nagaan akka bu'u lallabama. Garuu achuma bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa ammaa nagaa buusuuf kutannoo akka qabu hima. Siyaasa qawwee keessaa ba'uun ammoo barbaachisaa ta'uu dubbata. Ammoo harki isaa rasaasa loggomuu kompiitarri isaa diroonii darbachuudhaaf hin beeku. Qiyaamaa waraana Oromiyaa keessatti qabatee jiru laboo baabiddaa waraanaa adeemsifamaa jiruun harmeen Oromoo mimmaan dhangalaasuu itti fufteetti. Furmaanni har'aa boru argamaa jechuun abdiin eegamaa tures qiriixii bishaan bu'ee ta'uun isaa uummata waan abdii kutachiise fakkaata. Mootummaan Oromiyaa keessatti nagaan bu'uu ka danda'u humni hidhate guutummaatti Oromiyaa keessaa yoo dhabame qofa ejjennoo jedhutti rarra'a. Guutummaatti waboo uummata keessaa dhabamsiifna hawwii jedhuun ola deemaa hedduun lafarraa daguugamaa jira. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa mootummaan isaanii waboo uummata keessaa buqqaasuuf hojjetaa akka jiru himu. Biyyattii keessatti nageenyi kabuu yoo waboon bade qofaa yaada jedhu irra deddeebiin miidiyaa isaanii faanaa irratti haasaa tibbana taasisanii hubachiisan. Dubbii isaanii kanaan waboon uummata keessa dhokataa uummanni saaxiluu qabaa jedhu. Uummanni yoo hin saaxille ammoo rakkoon uummatarraa akka ga'uttis ibsuu yaalaniiru. Qaamni har'a qawwee qabatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru jijjiirama uummanni qabsaa'ee argate duubatti deebisuuf hojjetaa akka jiran qondaalli kun inumaa humni kun uummata hin fayyaduu ka jedhus afaan hoogganaa kanaarraa dhaga'ameera. Haalli kun hangam gaagaamni ammaataan ammallee akka itti fufu inumaa uummataan ati waboodha jedhanii ajjeesuuf daandiin mijaawaa akka jiru mul'ata. Nageenyi akkamiin bu'uu danda'a gaaffii jedhuuf deebii qawweedhaan ta'a jedhu hoogganaa kanarraa dhaga'uun ammoo baay'ee nama gaddisiisa. Biyyi kun egeree nagaa akka hin qabne ammallee gaagaamaaf ulaan banamaa akka jiruuf agarsiiftuudha jedhameera. Inni biraan qondaalli mootummaa kun kaasan humni isaanii jabaa ta'uu
milishaan ijaarame humna kana qolachuuf aangoo akka horate ibsu. Caasaa nageenyaa milishaa qabatanii Oromiyaa keessaa WBO dhabamsiisuuf hojjetaa akka jiranitti dubbataniiru. Mootummaan waan ta'uu hin dandeenye waan bira ga'uun itti ulfaatutti cichuun ammas ofumaa qisaasama biraa biyyattiitti fiduu yoo ta'in ala ejjennoo mootummaan itti jiru kanaanis nagaan bu'uu akka hin dandeenye namoonni hedduun itti walii galu. Komishinara Raarsaan humni WBO akka gatii hin qabnee fi uummataaf faayidaa akka hin qabnetti dhiyeessuu yaalaniiru. Dubbiin isaanii kun uummata Oromoo miliyoonotaan lakkaa'amu waliin walitti buusa. Humni gudeeda Oromoo keessaa dhalate kakaayyoo fi akeeka hawaasa Oromoof nagaa deebisuu qabatee bosona jiruun akka waan uummata abdii irraa dhabeetti dhiyeessuun mootummichi hangam yaada hawaasaa irraa fagoo akka jirus nama hubachiisaa jedhame. Oduu keenya itti aanuun kibba Oromiyaa godina Gujiitti mootummaan miseensonni WBO harka kennatan yoo jedhu ABO-WBO'n ammoo deebii kenneen kijibaa jedheera. Dhibbana waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa galan jechuun kibba Oromiyaa karaa Gujii odeeffannoon ba'aa tureera. Akka miidiyaaleen mootummaa gabaasaa turanitti godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaatti miseensonni WBO hedduun karaa nagaa galuu itti fufaniiru. Akka mootummaan jedhutti miseensonni WBO baay'inni isaanii 151 ta'e harka kennataniiru. Tooftaan siyaasaa kun nagaa buusa jedhee mootummaan itti gargaaramu malee haga dhiyeenyaatti haga mul'ataa turetti takka haala kanaan nagaan bu'ees hin beeku. Haalli kana fakkaatu Oromiyaa bakkeewwan hedduutti dhaga'amaa fi raawwataa tureera. Kanaan waan adda raawwatees hin jiru jedhaniiru. Mootummaan akka iddaa fageeffachuuf tolutti olola akkanaa oomishu malee tooftaa kanaan garuu nagaa bu'ee fi tasgabbii uumamee arguun hin danda'amne jedhame. Namoonni yaada kana laatan fakkeenya isaan kaasan keessaa eenyuma giddu gala Oromiyaa irraa hoogganaa WBO zoonichaa Sanyii Nagaasaa dabalatee miseensonni WBO dhibbootaan lakkaa'aman mootummaatti fuudhee galeera. Erga meeshaa isaanii lafa kaa'anii mootummaatti deebi'anii booda garuu ajjechaa fi hidhaatu isaan mudatee jedhu. Haalota mootummaan WBO keessaa sossobee galchuun amma mul'ataa jiruun nagaan bu'uu hin danda'u bu'ees hin beeku jedhameera. Akka kanaan haalli tibbanaas furmaata addaa mootummaan waan fiduu hin qabu jechuun qeeqameera. Kuta'ee gabaasa mootummaan miseensonni WBO 151 ta'an karaa nagaa galan jedhu kana garuu WBO'n hin fudhanne. ABO-WBO'n ibsa isaatiin soba biltsiginnaa jechuun dhimmichaa fudhatama dhabsiiseera. Afaanuma Oromiyaa guutuu nagaa goonee jirra jedhetu amma ammoo WBO'n dhibbootaan harka kennee jedha. Sunuu Gujii qofa keessa ammoo uffati WBO's jiinsii fi leezeriitti yoom jijjiirame jechuun WBO'n ibsa baasee keessatti caqasee jira. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa keessatti mootummaan fulbaana irraa eegaluun miindaa hojjettootaa dabaluuf akka jiru saganteesse. Rakkoo qaala'insa jireenyaa uummata biyyattii qormaata olaanaa keessa galcheen wallaansoo qabaa akka jiran lammiilee Itoophiyaa miindaan jiraatan daballiin taasisni taasifamaa fi jedhame. Gabaasa miidiyaaleen mootummaa baasaa jiraniin fooyya'insa kanaan miindaan gadi aanaan hojjetaa mootummaa tokko birrii 4,760 irraa gara birrii 6,000tti ol guddata. Miindaan olaanaan hojjetaa mootummaa tokko ammoo birrii 21,492 irraa gara birrii 39,000tti miindaan ka'umsaa ammoo kan nama digiriin eebbifamee birrii 6,940 irraa gara birrii 11,500tti ni dabalamaa jedhame. Miindaan hojjettoota mootummaa siivil sarvisiitiin ala dameelee adda addaa irratti qacaramanis kan sirreeffamu ta'uu gabaasichi akeekeera. Sirreeffamni miindaa kun baajeta dabalataa birrii biiliyoona 160 ol barbaachisasii jedhame. Kunis waliigala baasii mootummaa waggaatti miindaa irratti baasu birrii biiliyoona 560 akka ga'u taasisa. Mootummaan daballii miindaa kana akka godhu daballiin kun gahaa ta'uu waan amaneef miti jedha gabaasichi. Riiformiin siivil sarvisii hojiirra ooluun akkuma itti fufeetti riiformiin bu'aa irratti hundaa'e ni taasifamaa jedhameera. Oduu keenya birootiin Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Birmajjiitti abbaan gadaa hidhattoota mootummaa biltsiginnaan ajjeefame. Kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti humnoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa hidhaa fi hiraarsaa jiraachuun himameera. Haala kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Birmajjii keessatti ajjeechaa suukanneessaa waraanni sirnichaa kun raawwataniin lubbuun namaa darbuun himameera. Akka kanaan gaafa Hagayyaa 14 bara 2025 milishoonni farra riphee lolaa akka jedhamanii fi kaabinoonni wal ta'uudhaan aanaa Boojjii Birmajjii ganda adii dibbee jedhamtu weeraruun gandichatti abbaa gadaa ayyaanaa yaadasaa jedhamu rasaasatti roobsuun ajjeesanii jedhame. Abbaa gadaa ayyaanaa yaadasaa nama nagaa hawaasa biratti jaallatamaa fi jireenya isaa mo'achuuf nama dalagatu ta'uu kan ibsan maddeen ajjeechaa suukanneessaan hidhattoonnii fi qaamonni bulchiinsaa sirna badhaadhinaa nama kana irratti raawwatan diinummaa fi bineensummaa isaanii kan mul'isudha jedhameera.
Oduu keenya birootiin mootummaan Libaanos gareen Hizbollaa hidhannoo akka hiikkatuuf kan dirqisiisu taanaan biyyattii keessatti diigumsii fi waraanni waliinii akka ka'u malu garichi akeekkachiise. Himaata darbee hagayyaa 15 gareen Hizbollaa akeekkachiisa kenneen mootummaan biyyattii adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu yaadu akka dhaabuu fi ta'uu baannaan Libaanos waraana waliinii akka gaaga'amtu ibsuu isaa maddi oduu kanaa Reuters gabaasee jira. Hizbollaan akka jedhutti mootummaan Libaanos karoora Ameerikaa fi Israa'el galmaan ga'uuf hojjeta. Haleellaa Israa'el irratti gaggeessiteen kalaaffate Hizbollaan Israa'el daangaa Libaanos qabatte keessaa hanga hin baanetti abadan hidhannoo hin hiikkadhu jedheera. Mootummaan Libaanos Hizbollaan hidhannoo akka hiikkachiisuuf Ameerikaan dhiibbaa gochaa jiraachuutu himama. Kanarraa ka'uun giddu seentummaa fi deeggarsa Iraan Hizbollaaf taasiftu akka hin barbaanne Libaanos Iraan beeksifteetti. Hizbollaan garuu mootummaan Libaanos US fi Israa'el gammachiisuuf kana gochaa akka jiru eeruun tarkaanfiin hidhannoo hiikkachiisuu biyyattii waraana waliinitti geessuun gaaga'ama guddaa akka geessisu akeekkachiisee jira. Kuni biyya keenya waliin taanee kabajannee jiraanna, waliin taanee kabajatti goonee jiraanna. Mootummaan faallaa kanaa yoo dhaabbate nu dura dhaabbachuu fi nu diiguu yoo barbaade Libaanos wanti jedhamtu hin jiraattu jechuun hojii gaggeessaan Hizbollaa akka ta'e Naa'im Qaasiin dubbateera. Waggoota lamaan darban Israa'el haleellaa Hizbollaa irratti gaggeessiteen duree garichaa akka ture Hasan Nasrallaa dabalatee qondaalota siyaasaa fi waraanaa buleeyyii gareechaa ajjeefteetti. Akeekkachiisa gaggeessaan Hizbollaa kenne ilaalchisee ministeerri muummee Libaanos Nawaaf Salaam dubbiin Naa'im Qaasim waa'ee waraana waliinii dubbate fudhatama hin qabu jedheera. Libaanos keessatti humna waraanaan alatti meeshaa waraanaa hidhachuun kamaluuf jiraachuu hin qabu jechuun Nawaaf Salaam dubbateera. Torbee darbe kaabineen mootummaa Libaanos humni waraanaa biyyattii meeshaalee waraanaa humna nageenyaa biyyattii harka qofaa akka galuuf ajaja dabarsee ture. Hizbollaan garuu murtee kaabinee biyyattii kanaan hedduu dheekkame. Gaggeessaan Hizbollaa Naa'im Qaasim mootummaan Libaanos ajaja US fi Israa'el irraa itti kenname fudhachuun kaayyoo Hizbollaa danquuf jira jechuun kun immoo gara waraana waliiniitti akka geessu akeekuun dubbate. Haa ta'u garuu Hizbollaa fi michuusaa akka ta'e gareen sochii Amaal jedhamuun beekamu ammatti karaatti ba'anii mormii gaggeessuu irraa akka of qusatan dubbateera. Naa'im sababni ammoo carraan mariin dhimmicha furuu akka jiru ibseera. Dubbichi gara walitti bu'iinsa eenyullee hin barbaanneetti osoo hin ce'in dura ammayyuu carraan marii wantoota sirrachuu qaban sirreessuu fi furmaata siyaasaa jira jechuun gaggeessaan Hizbollaa Naa'im Qaasim dubbachuusaa Reuters gabaaseera. Hizbollaan waggoota 30 dura deeggarsa Iraaniin kan hundaa'e yoo ta'u kibba Libaanos bakka hawaasni Islaamaa Shi'aa ta'an hedduminaan jiraatanitti deeggarsa bal'aa akka qabutu himama. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoo narra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafee waliin turtii gaarii.